kaleessa dhageessaniittu isinii Amiirri inni jedhamu sun fandachichi sun xeeriin sun jechuudha. Mucicha maaliif garuu Saayidii hidhaatti hin deebisu mucaasan? Indee waasiidhaan bahee miti. Amma Sumayyaadha xabaqaa bitaniiru xabaqaa dhaabaniiru jechuudha. Kan isheedhaa muggutu yeroo mana murtiitti deemtu xabaqaan sun dubbateefitu akka ishiin mana hidhaatii baatu godhu malee Sumayyaan ofishii hin dubbatattu. Xabaqaatu dubbataa jechuudha. Innaa amma Amiir maal godhaa? Saayid harki isaa dheeraadha. Kaleessa viidiyoo inni gadhiise tokko isiniin hojjedha jedheeni dabbarraan dhiise. Garuu maalidha? Isinitti himuun qaba waan fandachichi fandalalaan sun godhe jechuudha. Saayidoon harki isaa dheeraadha. Saayidoon sooressadha. Saayidoon baala silxaaniidha. Saayidoon waan barbaade godhuu danda'a. Nuun amma xabaqaa kana yoo dhaabneef iyyuu Sumayyaadha xabaqaa binnee yoo dhaabne iyyuu inni immoo xabaqaa kana akka inni seeraan hin dubbanneef godhuu danda'a. Ofumaa xabaqaa ta'a malee xabaqaa sanallee Saayidootu dhowwaa. Saayidootu waan barbaade gochuu danda'a. Saayidoolleen sodaata xabaqichi. Kanaafuu sababa Saayidootiin Sumayyaadha dubbataan jiru waan ta'eef xabaqaa kana gadi waamneetu dhukkeerraa kaasna malee iyyuu jedhe. Achi booda xabaqaa keessa waamanii dhukkeerraa kaasanii Saayidootu harka keessaa qabadhanii Saayidootu si qabee jira akkati seeraan hin dubbanne malee dubartii tokko ijoollee xixiqqoo dhiistee deemte akkamitti hidhaadhaa hin baane akkamitti dhimma ishii ala teessee wabiidhaan baate ala teessee hin hordofanne. Beellama hamma gaafa beellamaa haga gaafa dubbiinsaa jechuudha. Murtee argatamtiira hanga gaafa murtee argatutti alaa deddeebitee akka isheen hin hordofanne gochuu kan diddaati. Saayidootu waasii kennee waasii godhee Saayidootu harka si keessaa qaba jedhaniitu xabaqaa Sumayyaadhaa dhaabbattee ofuma isaanii dhaabatan sana girriitti kaasan jechuudha. Hodhanii qabanii isiniin jedhani kan hin jedhu. Saayidoon gurbattii Amiir sana maaliif qileenxoo gatti deebisuu dhiise? Maaf itti roorrisiisaan jedhe Saayidoon dhugaa dubbachuudhaaf amma wabiidhaan baase miti ammallee namichi kun maali jedhee akka deebisuu danda'a bara. Inni himannaan akka hin deebi'a bara. Duras inni dhiisnaan bahee miti ammas deemee inni himannaan hin hidhama. Kanaafiyyuu Saayidii gurbattii doolfii sana hidhaatti deebisuu qaban isiniin jedha. Baay'ee roorriseera waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf hidhaa isaatti deebi'uu qaba. Viidiyoon kun kaleessa gadhiifamee walumatti qabeensinitti hima bakka tokkotti jechuudha. Har'as viidiyoo gadhiisaniiru maal barbaadu seetanii ani maaliif akka ijoollee oskanii asiin deemanii achiin deeman naan galleen. Ijoollitti maaliif fayyaa isaanii oskanii bageetaas maal ijoollee gadi hin baasanii isaan amma har'ama maal jedhan seetanii warra Sumayyaa maatii Sumayyaa finnaa jedhan. Maatii Sumayyaa keessaa kan ta'e haatillee waan danda'an hin fakkaatanii haatillee dadhabaniiru. Obboleettis haa ta'u obboleessas haa ta'u aanteema Sumayyaa kan ta'e tokko finneetu Saayidootti dubbatu. Macheesi warri maatii dhufanii yeroo dhirsatti dubbatanii dhirsi hin diduullee hin kabajallee sodaatalleedha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma adeemsi isaanii isaan jedhan garuu sirriidha inni sodaachuuf kabajuun illee akkuma jiruttidha. Kanaafiyyuu alam immoo hin beekti waan ta'eef jalqaba amma dhumaatti warra Saayidittillee dhiyaatti Sumayyaattillee dhiyaatti karaa hundumaayyuu waan beektuufi dhaqxee adaadaas haa ta'u obboleettis haa ta'u dhaqnee finna Gondariyyuu jedhan. Gondar hamma kanaa fagoo Gondar kanaati akkamitti finna ምናምን jennaan beetii maatii seetanii ani baasii mataa kootiin nan fidaa jennaan maqaa shimaatti alam kun lakkin hin ta'u Sumayyaan ana waadaa na galchisiisteetti waan akkasitti hin galu ani ishee duuba homaa tokkollee hin godhu. Garuu yaada ati dubbatte kun yaadni isaa bareedaadha. Dhugumatti warri Sumayyaa dhufanii
gaariidha. Sumayyaan hin hiikamti Saayidis tole jedha jedhan. Ani immoo askeetti maalin yaade seetan warri Sumayyaa dhufanii immoo ijoollee iyyuu fidaa gadi jedhu. Ijoolleen isaan bira jiraatanis hin fidu maaliif beektu isaan akka Sumayyaa mitiqa. Ijoollee abbaa jalaa dhoksuun iyyuu hin ta'u jedhanii diigu dubbii kana dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan ijoollumatu isaan bira jiraate iyyuu jedhaniitu ijoollee fidanii dhufu. Abbaa ta'uusaa akkoo beeku. Kanaafuu abbaa jala bamanii ta'an mara ijoolleen hin dhoskamtu. Amma Sumayyaan shiraan akkana goote ijoollee jiraa oskitee keessu seetanii warri maatoo dhufanii hindaamsa hidoodhaaf iyyuu carraa tokkodhan jedhaan. Akka beetii yaadde kun maatii Sumayyaa keessaa abbumti ta'e obboleessi illee haa ta'u obboleettiin illee haa ta'u ta'uu dhufaniiti. Lolli guddaan kan uumame waa'ee ijoolleeti. Ijoolleen natti agarsiisaadha jennaan maal abboo kun lolaaree tolaan iyyuu agarsiisama ijoolleen kan keemte inni dhugaa ijoollee lat godhanii Saayidootti fidu turan. Garuu maalidha alamitti ishii marziidha. Marzii alam hantuuta adii itti arrabsite. Maqaan ishee eenyushii hawwiin hantuuta adii wayii jetteen arrabsi guma hantuuta adiidha. Hantuuta adii warra ishee biyya alamfaa jirtu sana. Innaa alam kun karaa olis karaa gadis hin sobdi malee nagaa isaanii hin barbaadu. Mucattiin kun amma beetii jedhamtu kuni karuma qajeelummaa wayii yaadde dhugaa dubbachuudhaaf jaarsummaa kamirra nama kamirra maatiin kee obboleessi kee obboloonni kee dhufanii too jaarsa keetti dubbatanii bakka hin sodaata si kabajallee dhugaa dubbachuudha. Dubbiinsaa gadi ba'ee isaan bira geenyaan si kabaja bira hin ga'inidha malee. Kanaafuu atoo akka isaan jedhan immoo fidaniiti haadhallee daran fidanii ati dadhabduudha. Obboleettiif atoo fidanii ijoollee isaas hin argatu ture Saayidoo Sumayyaallee dhaadhaabati. Garuu maayetti alamii magaala Finfinnee keessa iyyuu jiru warra akka adaadaafaa ta'an Sumayyaadhaafi jette. Obboleettii tokkos Finfinnee keessaa qabdi jette. Ta'ii baastaanaan maal rakkoon jira ree warra as jiru moonnan lakkii Sumayyaan na kakachiiste waadana galchisiisteetti akkan ishee duuba humaa tokko hin goone. Kanaafuu Sumayyaa hidhaama teessire lakki karaa warra Saayidoo deemaa irra. Karaa maatii Saayidoodhaanii deemaa jirra warra Saayidootti baasna. Obbolootuma isaatii natti fakkaata gamaatii Saayidoo fidanii Saayidootti jaarsummaa baasu. Kami kanaan dura kan mucaa tokko jalaa obboleessa Saayidoo kan jedhamu tokko jalaa oskee jalaa fuudhee Saayidootti agarsiisa jedhee girgirii kaasanii dhaqanii fudhatan tokko niitiin isaallee jalaa oskitee Sumayyaatti geessitee manaa ari'amte. Achi warri Saayidoollee mucaa kee dhabii ijoollee kee dhabiitii taa'iin jedhanii kun zabatiidha karaan taane deemte. Alam araaran barbaadu siin jedheera karuma jal'inaati kan isheen deemtu. Warri obboloonni Saayidoo kan maatiin Saayidootti dubbatanii Saayidoodha humaan godhan garuu Sumayyaa akka inni baasu dirqisiisuu danda'u. Ijoollee isaa garuu hin fidaniif. Kanaaf Saayidoon immoo kana tole hin jedhu. Innaa kanaafiyyuu viidiyoo sanarra gadhiisanii waan akkasiitti waa'ee Sumayyaa kan ilaallatu kana haasa'anii asiin warra Saayidoo bira dhaqna achiin warra Sumayyaa bira dhaqna jaarsummaa jedhanii. Ni kan Amiir kaleessaa immoo xabaqaa Sumayyaa dhukkee irraa kaasanii itti wacanii jedhan jechuudha. Kanaafiyyuu Amiir hidhaatti deebi'uu qaba. Alam kana immoo likkiitti galchamuu qabdi.